boqonnaa 10 kutaa lammaffaa isaa ilaallaa. Kaleessa kutaa tokkoffaa yeroo laallu tokkoffaa ergamaan mul'ata boqonnaa 10 eenyuun akka ta'e. Lammaffaa lafti inni irra dhaabateeru lafa gogaa fi bishaan akka ta'eetiin jedhe kun immootu ergaa guutummaa addunyaa guutuu waliin gahu akka inni ta'e. Itti aansee yeroo inni sagalee qawwee sagalee guddaa tokko dhageesseetiin jedhu ergamaan biraa immoo kana maal hin godhin jedheen hin caasin cuufii jedheen. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 4 fi 9 irratti Daani'eliin isa kana barreessi cuufii maal godhi jedheen kaa'ii jedheen. Inni kun ammoo deebi'ee Kiristoos yeroo maal ta'e argina? Yeroo banamu argina. Amma ammoo deebi'ee sagalee biraan ni dhageesse ammootu maal jedhe jedhamee cufi hin barreessin. Sababni isaa achiin dura waan ta'uu qabutu jira waan ta'e. Kanaan booda lakkoofsa 6 irratti isa bara baay'ee dheeraa jiraatu, isa ardiif samii uume, isa lafa waan isaa keessa jiru, isa galaana waan isaa keessa jiru, isa samiillee waan isa keessa jiru hundumaa uume sanaan kakatee kana booddee maal hin ta'u jedhe. Lafarra hin harkifamu jedhe. Achiin booddee lakkoofsa 7 irraa maal jennee xumurree bara malakanni inni 7ffaan afuufamutti garuu wanti Waaqayyo dhoksaatti akeeke akkuma inni raajota hojjettoota isaatti himee ture sanatti raawwatamuuf jira. Ka jedhu irratti vershinii Amaariffaaf Ingiliffallee ilaallee achiin booda gara xumuraatti finne jechuudha. Mee ammallee irra deebinee isa mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsi 7 irra jiru kana Amaariffaan ammallee ilaalla. Amaariffallee akkana jedha. ወደፊት አይዘገይም ዳሩ ግን ሰባተኛ መልአክ ለነፋ ባለው ጊዜ ድምጽ የሚሰማበት ዘመን ለባሪያዎቹ ለነቢያት የምስራች እንደሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምስጢር ይፈጸማል። እንግሊዝኛው ማከነ ያላከው ተወበረ ከጅሩካን But in the days of the voice of seven angels ergaman torbaffaa malakata Ibraahiim jedhutti when he began to sound the mystery of God should be finished as he has declared to his servant. Icciinni waaqummaa maal ta'a? Ni raawwata yookaan immoo ni xumurama. Yoomiin ergamaan torbaffaan malakata isaa afuufuuf yeroo jedhu. Ergamaan torbaffaan malakata isaa afuufa jechuun dhaayichi torba maal godha? In jalqaba. Dhaayichi torba jalqaba jechuun ammoo akkuma Israa'eloonni dhaayichi torba Israa'elootaaf Gibxiin gargar qoode dhaayicha 10tu Gibxiin irratti bu'ee yaadattoote. Dhaayichi 3 jalqabaa Israa'eliinis Gibxiinis waluma qabee maal godhe? Waluma qabee mul'ata jechuudha isaa irratti. Torbaafe garuu Israa'elii fi Gibxiin maal godhe? Gargar qoode jechuudha. Ammallee dhaayichi torban ijoollee waaqaatii fi namoota addunyaa keessa jiran maal godha jechuudha. Gargar qooda jechuudha. Garuu gargar qooduu isaa dura malakanni torbaffaan yeroo afuufamuuf jedhutti icciinni waaqummaa maal ta'uu qaba? Raawwatamoo seenaa Israa'el keessatti Israa'el jedha macaafni qulqulluun. Mee macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko isin dubbisa. Macaafa qulqulluu keessatti macaafa seenaa baraa isa lammataa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irraa akkana jedha. 15 irraa namoonni Israa'el bara baay'ee Waaqayyoo isa dhugaa malee hin jiraatan. Waaqa dhugaa malee maal godhan? Jiraatan. Baras jedha bara Waaqa dhugaa malee jiraatan kana baras luba isaan barsiisuu hin qaban seera Waaqayyoolee maal hin godhan ture? Hin beekan turan. Waaqa dhugaa malee maal godhan? Jiraatan. Okay, then Museen akkuma dhageen jalqaba Waaqa dhugaa maal godhe? Isaanitti hime. Ofii isaatii iyyuu gaafa achi dhaqe jedhuun ati eenyu erga jedhee isa baree ka'een booddee tana qofa dhugaadhaa laala. Ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti gara Israa'elitti gara Gibxitti dhaqiiti saba koo garbummaa jalaa baasi jennaan Museen jalqaba maal jedheen? Yoo isaan inni eenyu jedhanii na gaafatanii ani immoo eenyu jedhee isaanitti himaa maqaan kee eenyu jedheen. Kana booddee Waaqayyo eenyummaa ofii Museetti maal godhe? Itti meetin jedhe. Anuma jedheen.
erga eenyummaa isaa baree Gibsiin dhaqee eenyu waan akka ta'e isaanitti hima. Kana booddee dhumarratti dha'icha dhiifamanii erga isaan waaqa isaanii adda baasanii maal godhaniin booddee adda baasanii beekaniin booddee erga waaqa isaanii isaan adda baasanii beekaniin booddee dha'ichi torba gadhiifame. Dha'ichi torba gadhiifamuu dura balbala isaanii irratti maaltu dibamuu qabu? Maaltu dibamuu qabu obboloota koo? Dhiigatu dibamuu qabu. Dhiigni balbala isaanii fuuldura dibamu kuni isa bilisa nu baasu jedhanii gaafa isaan isa amananii beekkatanii jira. By the way, isaan qofa miti. Gibsoota keessaallee namoonni wanti kun dhuga jedhanii itti amanan balbala ofiitti warri dibatan hundinuu maal ta'aniiran? Oolaniiru. Sababni isaa Gibsoonni Israa'eloota wajjin bayan waan turani. Kana waan jedheef qaba. Ammallee dha'ichi torbanuu duuba hin dhiifamiin dura icciinni waaqummaa maal ta'uu qaba jedhaara. Raawwatamuu qaba. Namni waaqa isaa adda baasee beekuu danda'u qaba. Dimimmisa wanti jedhamu dhaabbachuu qaba. Dhugaa ta'ee soba ta'ee maal jedhee Hisqeeliin keessatti waaqayyo warra Israa'eelti. Waaqa tolfamaa keessa waaqeffachuu barbaaddani deema maal godhaa jedheen waaqeffadhaa. Waan barbaaddan godhaa. Kana booddee garuu maqaa kootiin maqaa koo maaliin godhinaa jedheen hin balleessina jedheen. Ammallee icciinni waaqummaa raawwatamuu qaba jedhu nama hundumattuu haga gurri isaa dhaguutti waa'een waaqummaa gurra isaatti maal godhamuu qabu? Himamuu qaba. Ka fudhatu ka dhiisu ammoo maal haa godhu? Haadhiisu. Sababni isaa iddoon golgaan nuti dha'icha torban jalaa argachuu dandeenyu waaqa dhugaa beennee yoo isatti amanne qofadha. Maal jedhe Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:24 irratti? Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessanii maal gootu? Cubbuu keessaniin duutu jedhe. Kanaaf amma sagaleen dhumaa ol qabamee lallabamuu qabu ilaa waaqayyoo keessanii kan jedhu lallabamuu qabu. Ilaa waaqayyoo keessan. Isaayyaas boqonnaa meeqa? Isaayyaas boqonnaa 40. Mee Isaayyaas boqonnaa 40 dhadhee iddoo tokko isin dubbisa. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 9 irraa yaada akkana jedhu jira. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa meeqa? 9. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 9 irratti yaada akkas jedhu arginee hin jennu. Okay. Yaa isa Tsiyoonitti misraachoo himtu. Tulluu dheeraatti ol ba'i. Yaa isa Yerusaalemitti misraachoo himtu. Sagalee kee humnaan ol fudhadhuuti hin sodaatin mandaroota Yihuudaatti ilaa waaqayyoo keessan jedhi maal godhi jedha. Ilaa waaqayyoo keessan jedhi jedha. Ila amma yeroon ilaa waaqayyoo keessan jennee yeroon waa'ee waaqummaa maal godhu dubbannu amma jechuudha. 11 irraa akkana jedha. Inni akka tikseetti hoolota isaa maal godha? In tiksa. Ilmoolee harka isaatiin walitti hin sassaaba. Kaasuutti isaan hin baataa. Haadhotii hoolotaa warra hoosisan suuta jedhee isaan maal godha jedha. Isaan oofaa jedha. Amma tissoota gaaf jedhu tiksee gaaf jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 4 boqonnaa 10 lakkoofsa 15 yeroo laaltanii boqonnaa 10 lakkoofsa 15 yoo laaltanii tisseen gaariin maal jedha Kiristoos? Ana jedha. Tisseen gaariin ana 14 irratti erga jedhee ka'een booddee 15 irratti immoo tisseen gaariin ana erga jedhee ka'een booddee akkuma abbaa beeku akkuma abbaan na beeku ani foolonni koo maal goona jedha. Ani foolonni koo wal beekna. Amma kanaaf ergaan jiru ilaa waaqayyoo keessan ergaa jedhudha jechuudha margan keenya. Ilaa waaqayyoo keessan. Ergaan kun ergaan ergama torbaffaa malakaas torbaffaa isaa gadhiisuu dura waan maal ta'udha jechuudha. Waan raawwatamudha jechuudha. Waan raawwatamudha jechuudha. Argitanii? Addunyaatti kan lallabuu qabnu ergaan ol qabamee sagaleen sodaa malee lallabamuu qabu isa kana jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee amma kallattiidhaan gara mul'ata boqonnaa 10tti
yaadaan kallattiidhaan gara sitti deebinu. Okay. Mul'ata boqonnaa 18 irratti akkasuma lakkoofsa 7 irratti bara malakanni inni 7ffaan afuufamatti garuu wanti waaqayyo dhoksaatti akeeka jedha Oromooffaarratti. Ingiliffaarratti garuu icciinni waaqummaa maal ta'a jedha. Inni raawwatama jedha. Baay'ee gaariidha. Amma dubbiin cimaan kana booddee jiru. Adda namoonni faallaa dhugaa jiru maal jedhanii lallabu addunyaatti? Waa'ee waaqummaa maal jedhu? Icciitaa jedhanii lallabu. Ibin walumaa gala afaan Amaariffaatiin yaada beekamaa. Afaan Oromoffaatiin yoo ta'u baatellee Amaariffaa yeroo baay'ee beekamaa. Maal jedhu Amaariffaan? Mistera maali jedhu? Mistera Sillaasee jedhaa dubbatu yeroo baay'ee jechuudha. Maaf kana jedhe? Maqaan warra 140 irratti barraa'u maqaa dhuka ta'u maqaa beekama. Maqaa beekamaadha. 144 adda isaanii irratti kan barraa'u afaan Oromootiin dhagaa dubbisaa. Ergasii ani ilaalee hoolichi tulluu Tsiyoon irra dhaabbatee nan arge. Mul'ata 14 dubbisaa. Namoonni 1,444 warri maqaa isaa fi maqaa abbaa isaa adda isaanii irratti caafamee ture tokko isaa wajjin maal godhan turan. Maqaan warra 144 irratti barraa'eeru akka hiikkaa afaan Oromootti maqaa abbaatii fi maqaa eenyuuti? Maqaa ilmaati. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti immoo kallattiidhaan dubbifneera. Maqaa waaqayyoo kooti maqaa koo isa haarawa adda isaa irratti maal godha jedha? Nan caafaa jedha. Maqaa waaqayyoo kooti maqaa koo isa haarawa. Maqaa Yerusaalem ishee haarawaa jedha. Okay. Kana dhakaa. Ka warra 144 irratti barraa'u beekama. Ka Baabiloon irra barraa'u hoo? 17 mul'ata 17 meeqa? 5. Maqaa maaliif oddasee irratti barraa'eera jedha? Maqaa dhokataa Baabiloon guddittii haadha ejjitootaa fi wanta ciggaasisaa biyya lafaa jedhu tokko immoo adda ishee irratti maal ta'eera jedha? Adda isheetti maaltu godhee ture? Caafan. Warra 144 adda isaanii irratti kan caafamu waaqa yoo ta'e waaqa isaan amanan yoo ta'e Baabiloon illee waaqa ishee amanteetu addatti maal ta'e? Adda caafameera jechuudha. Waaqni isheen amantu waaqa hin beekamne jechuudha. Waaqa icciita ta'e jechuudha. Kanaaf Baabiloonummaa keessa namoonni jiran waaqni isaanii hadhallee waaqa maal hin taane? Waaqa hin beekamne jechuudha. Hin beekamne jechuudha. Kanaaf hojii ergamoota boqonnaa 17:23 irratti Phaawulos akkana jedha. Uduma darbuu iddoo aarsaa waaqayyoo isa hin beekamneef jedhamee irratti caafame tokko maal godhe jedha? Nan arga jedha. Kanaaf isa uduu isin hin beekin itti sagaddan kanaan immoo maal godha jedha? Isinitti lallabaa jedha. Hojii ergamoota 17:23. 23-24 dubbifachuu dandeessa. Baay'ee gaariidha. Erga kana ta'e malakanni 7ffaan afuufamuuf yeroo jedhutti maaltu raawwatama jenneera? Icciita waaqummaatu raawwatama. Yookaan immoo afaan Oromoo irratti akka jirutti wanti waaqayyo dhoksaatti dubbate. Saba maal jedha iddoo biraatti? Icciita yookaan immoo wanta dhoksaa saba isaatti dunumin waaqayyo waan tokkollee maal hin godhu jedha? Hin godhu. Waan hundumaa ifa baasee akka inni dubbateef hin jedhu macaafa Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irraa argina jechuudha. Lakkoofsa 8 irraa immoo akkana jedha. Yemmuu sagaleen inni duraan waaqa irratti anatti dubbachuu isaa dhageessuun deebisee anatti dubbatee dhaqiiti macaafa maramu isa banamaa ergamaa isa miilla tokkoon galaana irra miilla tokkoon lafa gogaa irra dhaabbate sana harkaa fudhadhu naan jedhe. Amma ergamaan kun maal harkaa qaba jechuudha? Ergamaan kun maal harkaa qaba? Macaafa maramaa of harkaa qaba. Isa kana fudhadhu maal godhe jedheen? Nyaadhu jedhame. Fudhadhuuti nyaadhu jedhame. Amma macaafni maramaan yeroo jennu kakuu moofaa keessatti bifa garaagaraatiin ilaalleet hin jenne jechuudha. Hisqeel keessatti, Ermiyaas keessatti dhaqiitii macaaficha maramaa kana maal godhe jedhameen? Nyaadhu fudhadhu yeroo jedhamu arginu hin jenne. Fakkeenyaaf Hisqeel boqonnaa 2 lakkoofsa 8-10 irratti mee dhaqee dubbiseetiin jedha. Akkana jedha. Ati garuu yaa mucaa namaa
wantaan sitti dhaga'i akka mana warra didanii kaanii sanatti hin didinii afaan kee banii wanta ansiif kennu maal godhe jedheen nyaadhu. Warri didanii kaan warri jedhaman kunniin warra waan inni kenne maal gochuu dadan jechuudha. Nyaachuu didanii jechuudha. Nyaadhu akka isaaniin didiniiti jedha. Lakkoofsa galarratti. Ani yemmuun mul'adhe harki koo utuu anatti hiixatu nan arge. Harkicha keessaa macaafni maramu tokko ture jedha. Ani yemmuu milladhe jedha lakkoofsa galarratti. Inni macaaficha ana duratti maal godhe jedha hin diriirse. Isa irra keessaaf duuba boo'icha gaddi waan caafamanii turan. Kanaaf macaafa kana nyaadhu jechuun waan isa keessa jiru maal godhe jechuudha. Dubbisi jechuudha. Waan isa keessa jiru maal godhe jechuudha. Dubbisi jechuudha. Nyaadhu gaaf jedhamu dubbisi jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf amma ergamaa kana harkatti macaafa maal godhameeru jiru marameeru jira. Akkasumas Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 illee yeroo dubbifne inni yemmuu si'a mucaa namaa ati wanta siif kenname nyaadhu macaafa maramu kana nyaadhuuti dhaqi namoota Israa'elitti maal godhi jedheen dubbadhu. Dubbisiiti achiin booda maal godhi dubbadhu. Kanaaf afaan koo nan bane inni immoo macaaficha maramu akka ni nyaadhuuf anaaf kennee yaa mucaa namaa ati macaaficha amma siif kennu kana nyaadhu garaa kee guuttadhu naan jedhe. Ani yemmuus nyaadhee afaan kootti akka damaa maal godhe jedhe mi'aayee jedha. Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 ka jiru dubbisuu dandeettu jechuudha. Amma dhaqiitii macaafa maramu isa banamaa ergamaa san miila tokkoon galaana irra miila tokkoon lafa gogaarra dhaabbate san harka maal godhu jedheen fudhadhu. Lakkoofsa 9 ani yemmuus gara ergamichaa dhaqee macaafa maramu isa xinnaa sana anaaf akka kennuuf maal godhe jedhe nan gaafadhe. Inni immoo macaaficha fudhadhu maal godhe jedheen nyaadhu. Inni garaa kee hadhaa godha. Afaan kee keessatti immoo akka damaa maal godha mi'aayaa jedha. Amma akkuma kan Hisqeelii ergamaan kunis macaafni inni kenname afaanitti maal godha mi'aa. Afaanitti mi'aa. Afaanitti mi'aa jechuun ergaa kana dhageeffachuudhaaf maal godha jechuudha. Namatti tola jechuudha. Dubbisuudhaaf namatti tola jechuudha. Dubbachuudhaaf namatti maal godha tola jechuudha. Dhageeffachuudhaaf dubbachuudhaaf dubbisuudhaaf ergaa maal godhudha. Ergaa namatti tolu ergaa baay'ee mi'aawudha. Macaafichi kun kan banameedha jenneerra baay'ee gaariidha. Okay. Hadhaan godhaa afaan kee keessatti immoo mi'aa akka dammaa hin ta'a jedheen. Amma garaa keetti nadhaa jechuun maal jechuudha? Ergaa kana hubateen booddee ergaan kun hubatameen booddee hiikaan isaa yookaan immoo appilikeeshiniin hojiitti jijjiiramuu irratti maal fide jechuudha? Hadhaa fide jechuudha. Akka eegan ta'uu dide jechuudha. Okay. Waa'ee macaaficha cufamee kana mee diqqoo si yaadaan akka laaltan godha. Gara Daani'el boqonnaa 8tti deebiname. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa meeqa? 14. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti 13 irraa akkana jedha. 13 irraa gal jalqabna. Yemmuu inni qulqulluun tokko utuu dubbatu nan dhagaye. Inni qulqulluun tokko maal godhu dhagaye? Uduu dubbatu nan dhagaye. Qulqulluun kan biraa tokkos isa dubbatu sanaan barri mul'ata kanaa waa'ee dhaabbachuu aarsaa walitti fufee aarfamu waa'ee daddarbaa isa ciggaasisaa waa'een iddoo qulqullaa'aniif maccisuun dhidhiitamuutti kennamu amma yoomiitti tura jedhe. Iddoon aarsaa dhidhiitamuun maccisuun dhidhiitamuun salphinni akka kana kun ta'uun amma yoomiitti tura jedheen. Amma yoomiitti tura jedheen jedha. Lakkoofsa 14 irratti inni deebisee isa gaafii gaafate sanaan amma ganamaa fi galgala 2,300 tura. Kana booddee iddoon qulqullaan sun qajeellotti maal ta'a? Indeefifama. Qulqullaanaan jedhe. Okay, wanti kun maalidha? Hiikkaan isaan galleef waggaa ganama galgala 2,300. Okay, macaafni qulqulluun Hisqeel keessatti akkasumas immoo seera lakkoofsaa keessa dhandhee olaalleetiin hin jenne waggaan tokko guyyaa tokko akka ta'eetiin jedhe akka raajiitti lafa nuuka. Kanaaf waggaa tokko guyyaa tokko yoo bakka buufne waggaa 2,300 booddee hin qulqullaa jedhe. Maali wanti kun?
digdamii jaha irratti akkana jedha. Inni waa'ee ganamaaf galgala mul'ata keessatti himamee sun dhugaadha. Garuu jedha Daani'el yeroo dubbatu. Guyyaa baay'ee waan turuufi mul'aticha maal godhe jedhameen? Mul'aticha maal godhu? Cufi. Mul'atichi cufi jedhameen. Wantichi yoom kan raawwatamudha? Bara baay'ee booddee kan raawwatamudha. Cufi jedhameen. Baay'ee gaarii. As qofatti miti. As qofatti miti. Daani'el boqonnaa 12:9 irratti illee Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. 12:4 irratti. 12:4 irratti. Ati garuu Daani'el amma bara dhumaa sanatti dubbicha maal godhi? Cufi. Macaafichattis mallattoo godhiiti kaayi. Baay'een isa bira ga'uudhaaf hin dhama'u beekumsis maal godha? Hin dabala. Lakkoofsa 9. Lakkoofsa 9 biratti illee odhaan akkana jedha lakkoofsa 9. Okay. Sorry. Lakkoofsa 9. Okay. Lakkoofsa 9 irratti yemmuu inni deebisee dubbicha amma bara dhumaatti sanatti maal godhe cufamee waan mallatteeffameef ati karaa kee dhaqe jedhameen Daani'el. Okay. Amma dubbichi maal ta'eera jechuudha asitti cufameera. Kan baname macaafa kana jechuudha achitti boqonnaa 10 keessatti. Yeroo banamu kana jechuun waggaa 2300 kana icceeta isaa maal godhan jechuudha. Hubatanii jechuudha. Hiikkaa isaatu isaaniif maal godhe jechuudha. Gale jechuudha. Maal jenne qara? Macaafa nyaadhu jechuun dubbisi hubadhu jechuudha jenne. Asi cufameera mul'ata boqonnaa 10 keessa dhaqee maal ta'e? Baname. Kana jechuun icciita waggaa 2300 kana boqonnaa 10 keessatti maal gochuutu dhufa jechuudha. Hubachuutu dhufa jechuudha. Hubachuutu dhufa jechuudha. Baay'ee gaarii. Amma icciita kana maal godhan? Hubatan. Daani'el keessatti macaafni cufamaa jedhame guutummaa macaafa Daani'elii utuu hin taane guutummaa macaafa Daani'el cufame waa'ee maalii qofadha jechuudha. Waa'ee waggaa 2300 jechuudha. Isa kanatu hubatame jechuudha. Amma kanaaf macaaficha kana yeroo nyaatan yookaan mootuu icciita isaa yeroo hubatanii afaanitti maal ta'e? Hin mi'aaye. Namatti illee himuudhaaf baay'ee mi'aa ta'e jechuudha. Sababni isaa dhimmichi dhimma maaliiti? Dhimma deebi'uu dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin kan wal qabatedha. Dhimma manni qulqullummaa maal ta'a ka jedhu sanidha. Hin qulqullaa'aa ka jedhu sanidha. Kun ammoo dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos jedhanii maal godhan isaan? Hiikkatan. Dhufaatii gooftaa Kiristoos dhimma yeroo murteen jalqabu manni qulqullummaan qulqullaa jechuun akka mana qulqullummaatti waggaatti si'a tokko manni qulqullummaa guutummaan isaa maal ta'a? Hin qulqullaa. Kana jechuun cubbuu mana qulqullummaa irraa maal godha jechuudha? Hin fuudhama jechuudha. Hin fuudhama kan jedhamu dhumarratti ree lamaarra carratu bu'a. Hangafni lubaa ofiif aarsaa erga dhiyeeffatee keen booddee dhumarratti ofii isaatii erga dhiyeeffatee keen booda ree lamarra maal godha? Carraa buusa. Inni tokko seexana bakka bu'a. Cubbuu addunyaa hundumayyuu cubbuu ofii isaallee itti gaafatamummaa fudhatu jechuudha. Kiristoos ammoo cubbuu nama hundumaatiif kan maal ta'e? Kan qalame. Hiddi cubbuu ammoo buqqa'uu isaa kan mul'ise hin jedhu guyyaa dhumaatiif kaa'amuu isaa kan mul'isu reen tokkochi gadhiifama jechuudha. Okay, amma gara yaadaatti isin deebisaas. Erga icciita kana hubatanii dubbichi waa'ee dhufaatii gooftaa Kiristoos jedhanii waan hiikkataniif afaanitti isaa maal ta'e? Hin mi'aaye. Afaanitti hin mi'aaye. Afaanitti gaaf mi'aawu garuu guyyaan akkuma dhufaa dhufeen dhimmichi dhimma murtee wajjin wal qabatudha malee dhimma dhufaatii gooftaa Kiristoos wajjin maal godhu miti? Wal qabatu miti. Kanaaf dubbiin qara afaanitti mi'aaye garaatti maal ta'uu jalqabe? Garaatti maal ta'uu jalqabe bolo tokko? Hadhaa'uu jalqabe. Akka barbaadan hin taane jechuudha. Hin hadhaa'e jechuudha dubbichi. Dubbichi maal ta'e? Hin hadhaa'e jechuudha. Amma kanarraa jalqaba ka'umsi waldaa Protestaantii abdii kutatee fi Protestaantii abdiin kutanne gidduutti garaagarummaan kan inni uumame eessatti? Addanatti. Protestaantiin abdii kutate by the way bara 1844 Adventisti wanti jedhu jira? No. Adventisti miti dogongora kana ka qunname. Namoonni baay'een Adventistiin yeroo baay'ee dhufaatiin gooftaa Kiristoos asitti ta'a jedhanii dogongoranii jedhu. No, Adventistii miti ka akkas ta'e sochii maaliiti? Sochii miineraayotaati.
Millerite movement jedha. Isaan kunneen warra iccita kana yookaan maal godhanidha asitti hubatanidha jechuudha. Garuu hiikkaa isaarratti maaltu isaan qunname? Dogongoratu isaan qunname. Waldaa Filadelfiyaa keessatti maal jennee ture? Balbala banamuu fi balbala cufamutu jira jenne. Kan inni cufe uumaan banu, kan inni bane immoo uumaa maal hin godhu? Hin cufu. Inni kun afaan mana qulqullummaatiin kutaan mana qulqulluu iddoo qulqulluu cufame gara kutaa qulqullootaatti balballi banamuu maal godhu? Hin baname jechuudha. Kana jechuun kutaa qulqullootaa keessatti hojii maaltu geggeeffama jechuudha? Hojii murteetu geggeeffame jechuudha. Kanaaf bara 1844 jalqabee hojii murteetu akka raawwatame jechuudha. Iccita hiikkaa kanaa gaafa hubatanii wantichi afaan isaaniitti mi'aayee qara garaatti deemee maal ta'e? Hadhaa'e. Amma lakkoofsi 11 dhufa kunoo. Lakkoofsi 11 maal jedhaa? Akkasumas ati waa'ee namoota baay'ee saba baay'ee afaan baay'ee namootota baay'ee raajii dubbachuun sirra jira jedhamee anatti maal ta'e jedha? Himame jedha. Kanaaf abdii kutannaa kana booddee dirqama raajiitu maal godha jechuudha? Barbaachisa jechuudha. Raajiin ka'u kun ammootu irra deebi'ee raajii ka maal godhudha? Ka dubbatudha. Specifically raajiin inni karaa addaati irra deebi'ee dubbatu waa'ee hiika macaaficha nyaatanii afaan isaan itti midhaa'ee garaatti hadhaa'e kana wajjin kan wal qabatedha. Specifically. Karaan biraa immoo baay'een jira raajii waan ta'eef waaqayyo karaa baay'ee mul'isuu danda'a. Garuu wanti guddaan raajiin bakka kanatti ka'u achiin booddee ka jiru afaan isaaniitti ka hadhaa'e sun afaan isaanii ka mi'aaye sun garaatti kan hadhaa'e sun deebi'ee ka qajeela maal gochuu qaba? Qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf ka'umsi waldaa Adventistii raajiidhaan harka waaqaatiin kan inni jalqabate. Adventistiin akka dhaabbatatti kan isheen hundoofte bara 1860 meeqa? 63. 1863. Qayyabannaa dhugaa irratti erga hundaanii kan hin booddee maqaan dhugaa saniif dhugaa isaan irratti hundaanii malu maqaa maal jedhamuun? Adventistii guyyaa 7ffaa jedhudha. Kana mee caaffata raajii irraa isin dubbisa waan isin ajaa'ibeen. Namoonni baay'een ati akkasii ati Adventistiidha ati Adventistii miti jedhu. Mee waan caaffanni raajii jedhu isin dubbisa. Adventist Review and the Sabbath Herald. Adventist Review and the Sabbath Herald. November 9 1861 fi 1861 fuula 197 keeyyata sadaffaa fi keeyyata 13ffaa fi keeyyata 12ffaa isin dubbisa. Na dhageeffadhaa. Akkana jedha keeyyata 12ffaa irraa. That the name Seventh Day Adventist is truly representative of our faith and practice. Dhugama maqaan Adventistii guyyaa 7ffaa jedhu maal kenna bakka bu'a jedha. Shaakalaa fi amantii kenna bakka bu'aa kun yoomuu uumamu jedha. Ammallee akkasuma. That it is a modest and humble and point both to the Father and the Son. Eenyu mul'isa jedha obboloota koo. Abbaa fi ilma mul'isaa. Kunillee maal hin ta'u jedha. And both to the Father and the Son. It is also beyond the question. Kunillee gaafii hin qabu jedha. Sababni isaa Adventistiin doktoriinii eenyu irra hundoofamte yookaan immoo hundeen amantii dhugaa doktoriinii isaa doktoriinii eenyuti? Doktoriinii Kiristoosiiti. Barnoota eenyuti? Barnoota Kiristoosiiti. Barnoonni Kiristoosii ammoo maalirratti hundaa'a? Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa isa lammataa boqonnaa meeqa? Boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa yoo dubbiftan hundeen barnoota Kiristoosii maal akka ta'e isinii gala. Akkana jedha lakkoofsa 9 irratti. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon biraa maal hin godhu? Hin qabu. Biraa hin qabu. Namni barsiisa Kiristoositti qabamee jiraatu immoo eenyu biraa qaba obboloota koo? Abbaa fi ilma biraa qaba. Ergaa Yohaannis isa lammataa boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Kanaan maal jedhaa? Point to both to the Father and the Son is beyond the question. Eega akkana jedhe, why then should it not be heartily adopted by every liber of present truth? Warra dhugaa yeroo qabna jedhamaniini maaf garaa guutuun jaalatamuu dideera ergaan kun jedha. Keenyatti aanu akkana jedha. It is urged that Church of God is the only right and the proper name for the remnant. Maqaan kuni maqaa haftuuf maludha jedha. Maqaan maal jedhu? Adventistii guyyaa 7ffaa jedha.
Adventism yookaan immoo Advent ka jedhamu Adventistii guyyaa torbaffaa qofa miti. Addunyaan hundinuu Adventism. Adventist jechuun warra dhufaatii gooftaa Kiristoos maal godhanidha? Eeggatanidha. Advent. Addunyaan hundinuu eeggata kun amantiin kamiinuu jechuudha. Garuu karaa addaatiin Adventistii guyyaa torbaffaa wanti jedhameefi Adventistii warra guyyaa torbaffaa sanbata qulqulluu jedhee maal godhu? Guyyaa qulqulluu Waaqayyo isa uumaa kennaati jedhanii warra eegan kan mul'isudha jechuudha. So maqaan dhugaan waldaa haftuu kanaaf maludha maqaan kun jedha. Because we are God's people by adoption. Guddifachaan nu saba eenyuti? Saba Waaqaati. But God does always has adopted people. Yeroo hundumaa Waaqni saba ofii saba guddifachaa akkasii qaba. And sometimes they are called Israel. Dura maal jedhamu ture sabni kun? Israel jedhama ture. Then Seventh Day Adventists related to our Maker in the definitely as Israel. Akkuma Israel maqaan isaanii Waaqa wajjin wal qabatu Adventistii guyyaa torbaffaa illee ka jedhamu maqaan keenya inni wajjin wal qabata jedha. Waaqa wajjin wal qabata. Wow. Kanaaf irra deebitee maal dubbachuu qabda jedhameen? Raajii dubbachuu qabda. Ka'umsi keenya isa kana jechuudha. Asirra waan tokko jala muree dubbadha. Ka'umsi waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa qo'annaaf riisarchii namoonni yeroon godhanii dhuuntaane kan inni hundaa'e harka Waaqaatiin hundaa'e. Kana irra ejjennee liqimsuu danda'u qaba. Harka Waaqaatiin hundaa'e. Yoomuu maal hin ta'u? Hin jijjiiramu. Riisarchii namaatiin illee maal hin ta'u? Hin jijjiiramu. Namoonni riisarchii hojjetanii haay bara kan akkanatti hubannee hubannaan keenya kaleessa dogongora ture hojje namuma akka jedhe santu dogongora. Inni dogongora ofii fudhatee waan biraa haa jedhuufi. Maqaa fudhachuu hin danda'a. Maqaa fudhadhee aangoo biyya lafaatti fayyadamee maqaan kun nama jechuu danda'a. Ergaa dhugaa saniif garuu maal hin godhu? Hin malu. Irra deebee dubbadha. Ergaan keenya harka Waaqaatiin kan hundaa'edha. Maqaa ergaa kanaaf malutu Adventistii guyyaa torbaffaa jedhama. Ergaa kanaaf kan hin malle maqaan illee maal hin godhu jechuudha? Hin malu. Maqaan illee hin malu. Kanaaf adeemsa kaleessa deemamaa yoo gadhiife maqaan illee maal gochuu qaba silaa dirqama? Jijjiirachuu qaba. Yoo ammoo akkas hin taane ta'e nummoo dhugaan kaleessa harka ofiitiin Waaqni hundeessee kaase waldaa harka Waaqaatu kaase waan jedhutti amannaa. Kanaaf irra deebitee raajii dubbachuu qabda ka jedhame macaaficha nyaatee afaanissi maal ta'eef mi'aayee garaatti maal waan godheef waan hadhaa'eef jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhugaa irratti gadhaabannee ka'umsa waldaa keenya irra ciccinee aarsaan fedhillee yoo kafalame harka Waaqaatiin waldaan hundoofte haga dhumaatti hin deemti. Haga dhumaatti immoo warra deemanii gonfoo fudhatan akka ta'an Waaqayyo kadha keenya nuuf haa eebbisu.